Tole galatooma jaallan baga bara haaraa angeessan qofan jechuu danda'anii kana achi kumaan jiwaan biraan anjaanii namoota gurguddaatu as jira naaf hin ayyamne gana ol baga nagaan dhuftanii baga bara haaraa as geessanii akkuma aadaa teenyaa sagantaa teenyaa jalqaba eebba manguddootiin eegaluudhaaf Obbo Abdallah waligalee jira Obbo Abdallah Asnubahi Obbo Shole Tafarra Asnubahi Faru eebba manguddootiin eegallaa galatooma harka nuudhaaf isaaniifillee بسم الله الرحمن الرحيم أنا قال نقول شو نقال نقول شو آمين بقرب بين ولين نقال فيده آمين برا هارا خنا برا خيري برا جمّشوا برا أورمو للتولتاتو آمين برا بلسمان خنيل للتنو أسبياتو آمين ربي نوهاقدو آمين أورمو ولين بريناتي ربي والنواتاسيسو آمين 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 نما والجلد ديمه والله ربي نوهاقدو آمين نما قد إنتاني ولين نما قد تاني جرانو في جرتو آمين قرتين نما واني فرت أباته بيا فرت هكاي فرت قرتين جراتو ربي نوهاقدو آمين والجلد نوهاياسو والنهار جيسو تكا نهار جيسو قدا نهار بلشو نما والخبر ربي نهار قدو بحق سبحان ربك ربي آمين أنا سوف أنا مني جدو كلام جدا كبرى أنا تيام دوكاو ربي نجان نو أجن نجان نو أبلشو آمين ولي قلتين وأكينو آمين ولي قلين تاتودو آمين نجان نو أبوسو آمين نجان أبغى دقلين نو فاقودو آمين تكمان كينيا جباتو آمين أورومونا جفتو آمين Hedduu namatti tola galatooma guddoonni keenya warri eebbannuuban tan itti aansinee faaruu alaabaa teenya miidhagduu fi bareedduutiin faarfatuudhaan sagantaa itti aansinaa faaruu alaabat wajjiin bakka takkaamanni guutuun ol kaanee faarfannaa as gubbattis alaabaa teenya tabalaliitu waliin daawwachaa sagaleedhanis dhaggeeffataa nutis faaruu alaabaa san jala jechaa waliin akkasitti xumurraa faaruu alaabaa namoonni hedduun qomarraas ni beeytanii kaan waraqas isin irree jirra waraqaanis jala deemaa akkasi waliin faarfannaa jechuudha guyyaadhaan tanaatii garas deebi.
dura jaalota tasee seensa guyyaa sabaa bilisummaa Oromoo akkasumatti uummata Oromoo naannoo Victoria naannoo Vancouver dura jechuun qaba ifinaansa akkasumatti illee Victoria baga nagaan dhufeen isin jira. Hedduu galatoomaa hedduu waliin boonna waliin hufnee waliin lafaa ka'a. Waan kana ta'eef jecha akkuma nuti hundi hubannutti guyyaan har'aa guyyaa waboo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo itti yaadan. Anyway. Bareda guy, one in Jagara de boom or Camisilo. Everyone they were Hondafu Bagajiratan, worry one Golgate Bareda Kana, yo Iraqi to Compastanis, Dugalatoma Ninja, Konya Bisira, Kan Kesumoni, Avera Sani Putani, Dugalatoma Ninja Chubarbaga, Makabi Yafi, Maka, Okonota, the Sumaro Motive. Ega wanni aros asitti waliin qabamne guyyaa waraana adda bilisummaa Oromoodhaa kabajuudhaaf osoon seenaa isaanii yookaan immoo seenaa waraana bilisummaa Oromoodhaa keessan seenini waan jaaljamaa irratti waa jechuu barbaada. I think wanni akkanaa kun confusionii waan akkana koomee jira. Kunis maalii guyyaa gootootaa fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo isa jiru kana. Kuwalam guyyaan gootota kan kabajamu warra waraana keessatti ture yookaan immoo waraana keessatti rakkoolee adda addaa arge qofaa miti. Guyyaan gootota kan kabajamu ilmaan Oromoodhaa kanneen bilisummaadhaaf qabeenyatti dhaban mana hidhaa keessatti hiraaraman kan immoo qabsoo bilisummaa Oromootiif jecha osoo qawweellee hin kaasin ajjeefaman. Kanaafi waraana bilisummaa Oromoo gootoowwan keenyallee dabalatee walumaan kabaja. Guyyaa gootootaati jedhama. Kun immoo waraanuma bilisummaa Oromoo qofa kan laallatu. Yookaan akkasitti addaan baafnee yoo laalle bareedaa natti fakkaata. Waraanni guyyaan waraana bilisummaa Oromoodhaa akkaataan itti jalqabamee nuti gama keenyaan bakka akka lamatti ilaalla. Tokko guyyaa gaddaatis jennee ilaalla. Guyyaa gaddaa wanni ta'eef jaallan qaqqaalii qabsoo bilisummaa Oromoo kanarratti dhabne. Yeroo isaan yaadannu gadda. Kan tokkoon karaa kaaniin immoo isaan dhabuu keenyaan bu'aalee gonfataman yookaan immoo waan argaman yookaan laallu gammachuutu nutti dhaga'ama jechuudha. Egaa waa lama. Tokko gaddaa, tokko gammachuu. Qabsoon isaan wareegamaniif har'allee itti fufee golee Oromiyaa hunda keessaa qabsoo Oromoodhaa finiinsuu danda'u jechuun gammachuudha. Oromoon bu'aalee hedduullee waan kanarraa argatte. Oromiyaan har'a guutumatti jechuu baannullee hamma tokko maqaan illee Oromiyaa kan jedhamu jirti. Kunis qabsoo fi wareegama isaaniitiin kan dhufe. Har'a ilmaan Oromoodhaa hamma fedhallee cunqurfamaa wayyaanee jala jiraatullee afaan itti dubbachaa jiru. Kunis waa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa fidda keessaa tokko. Kaan har'aan tanaawu waraana bilisummaa Oromoodhaa jennee asii waliin qabannee nuti kan kabajaa jirru dur waraana hamma tokko kan muraasa
tokko lama sayiliileedhaan lakkaa'amuun jalqabame. Egaa akkamitti jalqabame akkam ta'a kan jiru kana deemaa jechuudha. Har'a immoo garuu addunyaa hundarratti kabajamaa jira. Kun guddina. Sabboonummaan isaan namoonni hammi tokko jalqaban yeroo ammaan tanaa kana keessatti hammam babal'atee akka jiru hammam Oromoo irratti akka dhagahamaa jiru yeroo laallu guddina jenneetti fudhannaa jechuudha. Egaa haasawaa kiyya kana garuu bakka lamatti addaan baasaa. Tokko seenaa Oromoota irratti dubbadha. Inni kaan immoo waan silaa achieved ta'e yookaan immoo waan argaman irratti xiyyeeffadha. Kana malees immoo yaaddoo jirtu haala uummanni keessa jiru dabalatee immoo fuulduraaf maal godhuu qabnaa isa jedhu irratti xiyyeeffadha jechuudha. Egaa haasawaa kiyya gabaabsaa. Inni kaan namni tokko haasawuu qofa osoo hin ta'in mariinis barbaachisaadha. So kanaaf haasawaa qofa irratti osoo hin ta'in mariis akka goonuun barbaada. Sanaaf yeroo gaarii akka qabaannu abdiin qabna yeroo bareeda. Egaa qabsoon bilisummaa Oromoodhaa tuni waraanni adda bilisummaa Oromoo fi qabsoon bilisummaa Oromoodhaa qaama tokko. Qaama tokko yeroo jennu karaa siyaasaatiin, karaa dippiloomaasiitiin, karaa adda addaatiin waan hojjetamuu fi karaa waraanaatiin waan hojjetamu jechuudha. Karaa waraanaatiin adda bilisummaa Oromoodhaa rasaasni duraa bara 1973 jaalala qilxummaadhaan dhukaafame. Kunis mootummaa Ziyaad Barreetii fi mootummaa Haayile Sillaasee illee hedduu yaaddeessee keessaafuu mootummaan Haayile Sillaaseedhaa waraana itti bobbaasee lola kana hin jaamne waraana qacalee seelii takka hin caalle irratti bobbaasee jechuudha. Lola san irratti magaalaa bakka Xirroo jedhamu irratti komaandariin yookaan immoo ajajaan waraana bilisummaa Oromoodhaa jaalala gultuu kufuu danda'e jechuudha. Kufaati san irraa kan ka'e hamma bara 1976tti qabsoo hidhannoodhaa laaffattee namoonni silaa jaalala gultuu fa'aa wajjin illee qabsoo keessa turan kanneen lubbuun isaanii baraaraman riphasanii akka ta'an godhe. Hamma bara 1976 Jaal Mul'isfaan biyyaa dhufanii namoota alaa dhufanii namoota biyya keessa jiran san ittiin dabalamin jechuudha. Egaa ammaas waraanni kun ifjaaraa qabsoo hidhannootii fi siyaasaa uummata fi dammaysuu yeroo jalqabe keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaatii fi Sumaalee gidduutti baname. Waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa yeroo sanitti mootummoota lamaan kanaan loluu dirqama itti ta'e jechuudha. So kan duraa kan mootummaa waraana lola mootummaa Sumaaleetii wajjin godhame irratti waa tokko ja'a. Loloota hedduutu godhame mootummaa Sumaaleetii wajjin. Waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa injifannoo gurguddoo yeroo itti galmeesse ture. Sadarkaa seelirraa guddatee sadarkaa Brigade yeroo itti guddate illee ture jechuudha. Waraana meeshaalee Sumaalirraa guurrate. Kana keessaa lola naannoo ona bookee karaa magaalaa Kurfaaroo qaafaatti godhame tuquun ni danda'ama. Ona Ciroo magaalaa Dagaagaa fa'aa ona Malkaa Balloo bakka Jaaja Harawwee Burqaa Saawwaa fa'aatti godhame tuquun ni danda'ama. Kana malees naannoo gaara mul'ataa keessatti magaalota akka burqaa tirtiraa fa'aa tuquun ni danda'ama jechuudha. So magaalota kana keessatti lola mootummaa Sumaaleetiin wajjin godhame hundarrattu adda bilisummaa Oromoodhaa mirga gonfateetti galee jechuudha. San booda lola kanarraa mootummaa wayyaanii
mootummaa Haayile Sillaasee dargiitii fi Sumaalee gidduutti godhamu kanaan mootummaan dargii injifatee yeroo ka'u lola guddaa bilisummaa Oromoo irratti bobbaase jechuudha. Kunis maqaa Sumaalota hafanii nuun lolaniin lolla kan jiru waraana guddaa bobbaasee jechuudha. Egaa bobbaa kana keessatti osoo jiruu osoo ofis baraaraa jiruu bara 1978tti waraanuma keessatti bubbuqeensi tokko uumame ifloon achi keessaa uumamte waraanummaan adda bilisummaa Oromoodhaa deebi'ee wal ta'uu jalqabe jechuudha. Wanni amma harkaa jirru kuni waan yeroo sanirraa jalqabe hanga ammaa deemaa ture jechuudha. So kun immoo waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo sanitti hedduu dadhabsee hoogganinis wal gaafatee maal godhuu qabnaa kan jedhu irratti jila qabsaa'otaa yaamanii jechuudha. Jila qabsaa'otaa dhuma bara 1979tti kanarratti guyyaan waboo kun kan murtaa'e. Murtiilee ciccimoo yeroo sanitti godhaman keessaa tokko guyyaa waboo kana. Guyyaan kuni maalii fi Januaarii yookaan immoo amajjii tokko wajjin walitti hidhamee kan jiru gaafiin tokko illee numa kakaa yeroo tokko. Dhugaadha amma akka islaamatti yoo laalle ashuuraan ganna haarayaa gara kaanis immoo maskaram ja'a waan adda addaati jira karaa amantiin illee yoo deemu. Faranjiin immoo warri weestiidhaa kun hundinuu Januaarii kabaja. Nuti garuu yeroo sanitti ganna haaraatti adda ta'uudhaa fi kaan immoo hamma gartee Oromoon dhugumatti kaalendaraas ilaaltee amma fulbaana illee ni jedhama garuu kun hundinuu shakkii waan tureef jecha Januaarii yookaan immoo amajjii kanarratti xiyyeeffame. Amajjiin kun akka guyyaa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'utti murtaa'ee jechuudha. Egaa maaliif murteessanii maal godhuudhaaf kan jiru kunis ka'uu ni mala. Inni guddaan waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa goleelee adda addaa jiru danda'amu bakka takka turanii danda'amu baatu immoo bakkuma jiranitti walitti dhufuudhaan waan dabre laalanii kanneen irraa wareegames tooftaalee dhimma itti bahamee fi kun hundinuu laalamee walitti dhufanii fuulduraaf maal goona isa jiru kana akka tilmaamaniif kan godhan jechuudha. Guyyaa kanarratti waa hedduudhaan himamaa waraana keessatti illee wanni godhame tokko muuxannoon wal jijjiiramaa walalootu jira dorgommii adda addaatu jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroon itti boqotee if dhaggeeffatullee guyyaa kana jechuun ni danda'ama. So guyyaan kuni akkuma reefu tana jeetti waraana xiqqaadhaan jalqabamee babal'achaa dhufee yeroo ammaan tanaa kana keessatti akkuma gargaartu biyyoota ollaa kana keessattii fi biyyoota addunyaa kana keessatti bakka hundatti kabajamaa jira. Biyya keessatti illee kabajamaa jira. Waraana qofaan osoo hin ta'in uummataan illee kabajamaa jira. Haala akkaan rakkisaa ta'e kana keessatti illee kabajamaa jira jechuudha. Egaa guyyaan kuni guyyaa gaddaa fi gammachuuti jedheen hin jira. Adda bilisummaa Oromoodhaa waraana kana jaaruudhaaf waraana kana tajaajiluudhaaf qabeenyi dandeettiin Batas soko lama soko
Ejibata Soko Lamas Suri. Ejibata Soko Lamas Suri. Ejibata Segala Soko Lamas Suri. Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Tina barrefanto dulu sumani la feto tina ijaranto romiani la feto tina barrefanto dulu sumani la feto tina ijaranto romiani Maluma, miyara moyoli gale, fikele lale, malkaba, nasamo deka fatato, sabasambule. Maluma, miyara moyoli gale, fikele lale, malkaba, nasamo deka fatato, sabasambule.
تشبثه فرمالي من بيتي لتعبسنا وهو فنجر بلاد بولان بقى برار يبالي أما نركبون زبا مخاتي تنين نجاتو وابونا باو بكساده لنجي رمو بكساده لما صدقت كشتك لا 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 مترتاني وكم سنين وكم سنين واني تاني وانت رهجتني تكسي لا 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 Almanor